أكم جرتن داوتو ترميا ميدان توركو دراف قبني لهن سندقي سفنا ودولين أن عثمان عبد اللطيف weerara waraanne naannoo Soomaaliyaa Oromiyaa bahaa aanamee soorati taasanii namni tokko rasaasaan dhahamee hospitaala Cirootti osoo wal aanamaa jiru lubbuun isaa dabarte haalli aanamee isoo keessa deemaa jiru yaaddeessaa akka ta'es namoonni garsiisu dubbifnee ibsanii Faayizaaliyas weerarri maqaa babal'ifannaa daangaatiin uummata Oromoo irratti karaa hedduun gaggeeffamaa ture ammas hin dhaabbanne Oromiyaa bahaa mi'ees araddaa qelliftuu fi waltaanee jaaman irratti humnoonni poolisoota addaa naannoo Soomaaliyaa kanneen jeneraalota wayyaaneetiin deeggaramanii turan lola qindaa'aa gaggeessaa jiraniin lubbuu namaa irratti gaaga'ama dhaqqabsiisaa jiran humnoonni kunneen ammallee hawaasa dagachiisuun itti duulanii jiraattota nagaaf tasgabbii dhorkataa jiran hagayya 16 bara 2018 ganama irraa jechuudha sa'aatii lamatti humnoonni hidhatan kunneen aanaa mi'eessoo araddoota qilliftuu fi waltaanee jaamanitti hawaasa ofirraa quba hin qabnetti dhukaasa roobsuudhaan nama maqaan isaa Umaree Raaree Alii Jaamu akka lubbuu galaafate namni garasii yaadanuuf kenne OMN time akka namni achirraa odeessanuuf kenne hunja'utti hidhattoonni poolisoota addaa naannoo Somaaliyaa kunneen humna waraanaa guddaa fi meeshaalee waraanaa ammayyaa hidhachuudhaan uummata nagaa kan ofirraa quba hin qabnee fi meeshaa tokkollee harkaa hin qabnetti dhukaasuudhaan lubbuu namaa galaafachaa jiru je. Ganama har'aan tanaa itti ganama taasifamaa mata nagaa irratti uummata birraa kunuun qabatti jama udaan suuqlama tokko wareegee kaan isaa Umar jedha Umar wareegee jira amma karaa agaatti awwaalcharra jiraa jira awwaalcharra amma daan jiru isa malee abiraa amma daan jiru tokko dursaniitu wareegee amee daara ga'ee jiru amma egaa achirraa hospitaala Ciroo dhufe achitti wareegee amma karaa mana isaa deebi'ee galee ummati nama magaalaa jiree digdagatee cifaatee meeshaa qullaa diina waan ta'eef asitti beekaa inni diimuu ta'u kan dhageenya jiraame waan ta'eef daa'imni mallee lolabanuudhaaf qophira jiranii. Oomishni allaan sanaa waan akka fakkeenya fakkaatu amma egaa weeraraan booda magaalaa naaf deemee fidee dabbanii gaddeecha amma. Humnoonni raayyaa ittisaa achiin jiranii? Uummanni raayyaadhaa biyyaa ni jira. Uummatuma keenyaan uummanni keenya haalli nageenya ammas humnoonni kunneen daangaa irratti humna dabalataa kurfeeffachaa waan jiraniif deebi'anii weerara banuu mala sodaa jeus uume torbaanota muraasa dabaran keessas lubbuu namoota hedduu aanaa mi'eessoo keessatti akka galaafatan isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama duulli poolisoota addaa naannoo Somaaleetiin bifa irra deddeebiitiin hawaasa nagaa irratti gaggeeffamaa turee fi jiru ummanni aanaa mi'eessoo haala adda isaa keessa jiran humnoonni raayyaa ittisa wayyaanee kanneen nageenya naannichaa eeguuf achitti ramadamanis huma ummataaf godhuu hin dandeenye weerarri humnoota addaa naannoo Somaalee kanneen lubbuu ilmaan Oromoo galaafachaa jiran Oromoota aanota Oromiyaa bahaa hedduu irratti gaggeeffamaa ture erga jalqabee lubbuu lammiilee dhibbootaan lakkaaman galaafatee qabeenya hedduus ummata irraa saamaatti jira. Qeerroo fi jiraattonni magaalaa Ciroo fi naannoo isii hoggansa isaaniif hin taane mormatan jiraattonni magaalaa Ciroo caasaa haaree garsitti ramadamuuf fidamte mormiin simatan weerara poolisii addaa naannoo Soomaaliileen gaggeeffamaa jirutti kan dalan jiraattonni dhimmicha furuuf harkifataa fi dadhabina cimaan gama bulchiinsaatiin jiraachuu kaasan weerara hagayya 13 bara 2018 godina Harargee bahaa aanaa Mayyuu Mulluqeetti banameen jiraattonni wareegaman 50 caalanii jiraachuun ifam mootummaan federaalaa fi kan naannoo Oromiyaa yeroon fana dhimmicha furaa jira yakkamtoota to'annaa jala ni oolchina jaanii yeroo bitatuuf caanis furmaanni waaraan nuuf hin argamne ja'an jiraattonni itti doonis eegumsi gahaan kan isaaniif godhamaa hin jirre ta'uu kaasan mootummaan sadarkaa qabsoon irra jirtuun hawaasa mari'achiisa yaada hubannoo cimsu kennuu akka qabuu fi iyyataa jiraattonni naannichaa kaasaniif gurra kennuu akka qabu namni garasii dubbifne ibsa weerara ganama irraa aanaa mi'eessotti gaggeeffame hordofuun guyyaa irraa bulchiinsa godina Harargee lixaatti hiriiree qeerroo fi jiraattotaan bahamee jira akka jiraattonni ibsanitti hojii gaggeessonni bulchiinsaa dhaaba biyya bulchuun filamanii garas geeffaman kanneen asiin dura faallaa qabsoo sabaa dhaabbataa turani kun ammoo akka ummanni mormiin simatuuf sababa ta'e isaan ummata jaalatan ummanni illeen isaan jaalatuu fi ogummaa gaggeessummaa cimtuu qaban osoo jiranii yakkamtoota aangoorratti shuumuun fuuldura nu hin ceesisuu ja'an jiraattonni magaalaa Ciroo dhimmicha hordofuun itti gaafatamaan ijaarsa siyaasaa baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa guyyaa irraa mormii jijjiiramaa hoggansaa balaaleffachuun gaggeeffame kana hiriira hin barbaachifne fi gocha seer-maleessummaa namoota muraasaan magaalaa Cirootti mul'atee ja'an itti fufuunis deemsi seer-maleessummaa akkasii tokkummaa saba keenyaa kan diiguu fi injifannoo wareegama dhalootaatiin arganne kan duubatti deebisu waan ta'eef hatattamaan sirraa'uu qaba
qaamonni nageenyaas uummata godinichaa waliin ta'uun olaantummaa seeraa kabachiisuutu irraa eegamaa jaan obbo Addisuun. Qaamonni bulchiinsaa dhimmicha furuufis tahee hanqisuu osoo danda'anii hanga uummanni tarkaanfii fudhatu eeguun deebanii jiraattota itti gaafatama fudhachiisuuf cehuun dadhabina bulchiinsaa ta'uu namni dubbifne kaasa. Uummanni abbaa barbaadeen buluu qaba. Kan uummanni hin jaalanne uummata bakka bu'uun danda'us jaan namoonni magaalattii irraa dubbifne. Oduu teenyatti aantuun godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamii Tullutti qonnaan bultoonni sababa investimentiin lafa isaaniirraa kaafamanii turan beenyaan nuuf kafalame gahaa miti jechuun komii dhiyeeffachaa jiran. Qonnaan bultoonni komii qaban dhiyeeffachuuf koree jaarratanii iyyachaa turan namoonni 32 hidhamuunis dhagahame. Usmaan Baay'uu dabalata qaba. Godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamii Tulluu jiddoo Kombolchatti dhaabbanni Sheerii Itoophiyaa jedhamu waggoota afuriin dura lafa qonnaa oomisha abaabootiif oolu qonnaan bultoota aanichaa irraa lafa hektara tokkotti beenyaa qarshii 148,048tti walii galuun bitate hojii investimentii akka eegale himameera. Akka maatii qonnaan bultoota kanneenii keessaa namni tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif ibsetti dhiyeenya kana ammoo qonnaan bultoonni kunneen kafaltiin beenyaan nuuf laatame kan lafa nurraa fudhatamte walgituu miti waan ta'eef dhimmi kun keessa deebi'amee nuuf ilaalamuu qaba jechuun koree of keessaa ijaarratanii qaama dhimmi ilaallatutti iyyachaa turan jedheera jiraataan Adaamii Tulluu kun. Qaamonni bulchiinsaa kan godina Shawaa Bahaa garuu qonnaan bultoota gaafii mirgaa karaa seera qabeessa ta'een gaafachaa turan doorsisuun namoota 32 ta'an poolisaan qabsiisuun magaalaa Adaamaatti hidhamanii akka jiranidha namni kun kan dubbatu. Akka jiraataan aanaa Adaamii Tulluu jiddoo Kombolchaa irraa dubbifne kun jedhutti qaamonni bulchiinsaa qonnaan bultoota kanneen manadhatti darbatan aangaa'ota asiin dura dhaabbata abaaboo Sheerii Itoophiyaa jedhamu kanaan wajjii walitti dhufeenya cimaa qabanii fi malaammaltummaadhaan dhaabbaticharraa maallaqa nyaachuun namoota ummata saamaa turanidha jechuun komata. Namni kun xumura irratti dhaamsa dabarfateen qaamonni dhimmi kun ilaallatuun gocha saamichaa maqaa investimentiitiin uummata keenya irratti raawwatamaa jirtu tana qulqulleessuun qaamota aangoo da'oo godhachuun hawaasa irraa miidhaa geessaa jiran seeratti dhiyeessuu qaba jechuun gaafateera. Dhaabbanni hojii investimentii garaagaraa irratti hirmaachuun beekamu Sheerii Itoophiyaan Oromiyaa bakkoota adda addaatti keessattuu keemikaalota warshaalee keessaa gadi dhangala'uun naannicha faaluun jiraattota miidhaalee garaagaraatiif saaxilaa waan jiruuf komiin jabaan uummata keessaa dhagayamaa tureera. Koree deeggarsaa lammiilee Oromoo naannoo Somaaleerraa buqqifaman deebisanii dhaabuu Dr. Abarraa Dheereessaan durfamu lammiilee Oromoo magaalaa Adaamaatti miidhaan irra geesse qaamaan deemuun jajjabeessanii jiran. Rakkoo naannichatti dhalate kan amantii fakkeessuuf shirrixaxamaa jiru haala kamiinuu fudhatama kan hin qabne ta'uu miidhamtoonni ibsanii Absalaam Assawaan qindeessa qaba. Koreen olaanaan lammiilee Oromoo naannoo Somaalee Itoophiyaa keessaa humnaan dhiibamanii buqqifaman deebisanii dhaabuu lammiilee magaalaa Adaamaatti walitti bu'insa uumameen miidhaan irra dhaqqabe daawwate. Lammiilee kanneenis mariisaniiru. Lammiileen miidhaan irra dhaqqabe yaada kennaniin uummatni Oromoo aadaa fi duudhaa saboota sablammootaa fi amantaa biroo hammatee jiraachuu kan qabu ta'uu ibsanii walitti bu'insa uumame kan amantii fakkeessuuf shirrixaxamaa jiru kan fudhatama hin qabne ta'uu himaniiru. Wanni isaan nu beekuu qaban hin arrabsinillee quballee itti hin qabne shirri warra kana dalagee ufii waan adda addaa dalagee nurratti oofu ni jira. Lubbuu namaa dabree fi miidhaan dhaqqabe karaa abbootii gadaan laallamee akkaataa sirna gadaa Oromootiin xumuramee araarri waaraan akka bu'us gaafataniiru. Walitti qabaan koree deeggarsaa lammiilee naannoo Somaalee irraa buqqifamanii Dr. Abarraa Dheeressaa gama isaaniitiin miidhaan lammiilee irra dhaqqabe hedduu gaddisiisaa ta'uu eeruun qaamolee akka kan raawwatan seeratti dhiyaatanii akka gaafataman gochuuf kan hojjetan ta'uu ibsaniiru.
gadda akkasiin xuruusaa baay'ee namatti dhaga'ama. Waa'ee namatti gaddi kun lammata dhufe inni yaanne dhufuu sira hin jiru. Kan dhufe immoo olaantummaa seeraa cabeeti. Nama seera kabajuu dideeti. Seeraan buluu dideeti. Namni seeraan bule malee biyyi tasgabbaa'uu hin danda'u. Sagantaa daawwannaa kana irratti kan argaman hoogganaan itti aanaan paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa lammiileen miidhaan irra dhaqqabeef gadda isaanitti dhagame ibsanii jiru. Lammiileen kunneen saboota sablammootaa fi hawaasa naannichaa firoonfatanii akka waliin jiraatanis dhaamaniiru. Nama walii wal barachuuf, nama walii walitti madaquudhaaf yaalii gochuutu isinirra jira. Uummanni Harargee wanna tokkoon beekama dur. Nama argee ammuma firoonfata. Ammuma firoonfatee ammuma nagaan waliin jiraata. Waan argee ammuma waliin qooddata. Akka kanaatti beekna nuti. Olola lammiileen kunneen yeroodhaaf akka waan qubsiifamanii fakkeessuun xiinsammuu isaanii miidhuuf hafarfamu cabee manneen diigaman deebifamanii akka ijaaramuuf jedhanis ibsameera. Odeeffannoowwan biyyoota alaarraa kanneen lammiileen Oromoo biyya Jabuutiitti hafan ammas haala yaaddessaa keessa jiran qaamonni nageenyaa Jabuutii maqaa nagaa eegsisuutiin ramadaman miidhaa hamaa nurraan gahaa jiran jechuun baqattoonni Oromoo komatan. Humnoonni kun tumaa fi oggura hamaa baqattoota irratti geessisaniin haadha abbaa fi daa'imman gargar baasaa jiraachuutu hime Fantaalii dabalata qaba. Lammiileen Oromoo hedduun ajjeechaa fi reebicha Jibuutii keessatti namoota gariin ijaaramaniin irratti raawwatame dandamachuu dadhabuun gara Oromiyaatti galaa akka jiran gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Baqattoonni Oromoo biyya Jibuutiirraa gara biyyaatti galuuf dirqaman kunneen qabeenya Jibuutii keessatti horatan hunda mulqamanii harka qullaa isaanii kan deebifaman yogguu ta'u warroonni achitti hambifaman immoo haala yaaddessaa keessa jiraachuu maddeen addeessan. Kana malees namni Jibuutiirraa dubbifne tokko waan garaa nama balleessaa nutti hime. Poolisoonni Jibuutii maqaa nagaa eegsisuutiin lammiilee gara biyyatti deebifamaniif ramadaman balaa guddaa dhaqqabsiisaa jiru. Kan dhagame humni hidhate baqattoota reebuu ugguruu fi miidhaa garaagaraa irratti geggeessuun haadhaaf abbaa ijoollee isaaniitiin gargar baasee gidirsaa jiraachuudha. Maddi kun kan nuuf eere daa'imni umrii 8 Hasnaa Abdurrazaaq jedhamtu humna kanaan abbaaf haadha isirraa gaafa gayya 8 bara 2018 baafamte hanga ammaatti lubbuun jiraatte fi duute wanni beekamu hin jiru jechuun dubbata. Baqattoota rakkoo guddoo gubbaa gahaa jira. Qabeenyi isaan horatan tokkollee filiin as keessaa baasutti hin jiranii je. Akkasi qabeenyi isaanii bakka nagaa argamus saamamaa jira. Tokkollee firaasha waan irra ciisan waan uffatan takkallee hin ba'an jiranii rakkoon guddoon kan uummata Jibuutii gubbaa dhaabbachuu jiru tokko kana. Kana daran waan si agarsiisa. Roobii kaarraan tanaa ilmoo isaatii fi isa gargar bachiisanii ilmoo isaadhaa askaraa fi uummanni waliin bu'uudhaan ilmoo isaa achi keessa baddee ilaa hanga ammaan argamin fokkoo isaa siitiin ergee si garsiisa. Maqaa isaatii siitiin himaa dhageeffatu. Askara roobii kaarraan tanaa askaraa fi uummanni waliin bu'uudhaan michoon takka Hasnaa Abdurrazaaq jamtii baddee jirtiin jedhu. Urmiin isaa amata 8 achi buutee isiin baafnee barbaanne dhabnee mootummaa gaafanne dhabnee yeroo uummanni lama waliin buusan yeroo uummanni uummata buusisan baddee jechuun bakki isin itti dhalatte Harargee bahaa aanaa miidhagaa tolaa biyyoo araddaa biyyoo waraabaa bakka gadi dhalattee Hasnaa Abdurrazaaq Maammat Ammeetii baddee roobii kaarraa dibaarmentuu namni isii hin jiru. Haadhaa fi abbaan isii dhokatanii uummataan farkee isa bakka Hariibaa jedhamtu dhokatanii taanii ilmoo isaanii barbaadaa jiranii harma'uu barbaadanii dhaban jechuudha hangaarraa. Daa'imni tunis dhalattuun godina Harargee bahaa aanaa miidhagaa lolaam araddaa biyyoo karaabatiin maatiin ilmoo ofii dhabeem hararaafamaa jira. Haadha fi abbaan Hasnaa immoo ganda lammiileen Affaar heddumminaan jiraatan Hariibaa jedhamu keessa baqattoota Oromoo biroo wajjin qubachuun daa'ima isaanii dhabanii mankaraaraa jiraachuus namni kun ifoomse jira. Lammiileen Oromoo Jibuutii keessatti hafan ammas lubbama hamaa keessatti argamu. Warra galan malee ammas ilmaan Oromoo lakkoofsan 10,000 ol taantu mana isaanirraa ari'amuun magaalaa Jibuutii iddoowwan akka Lagahar, Sheek Muusee, Bilbilaa fi Hariibaa jedhamanitti hadhaa unachaa jira jedha madda odeeffannoo kana nu laate. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu hordoffii taasisuun lammiilee Oromoo achitti hafanis nagayaan gara biyya ofiitti akka galan taasisuun akkaan barbaachisaa ta'u baqattoonni achitti hafan dhaamsa dabarsanii jiru.
Oduu teenya maayitiin waldeenii tumsaa fi gargaarsa qeerroo Oromiyaa biyya Yaman lammiilee Oromoo sababa weerara poolisoota addaan qe'ee isaaniirraa buqqifamaniif gargaarsa maallaqaa taasisan. Waldeechi sirna gargaarsa hawaasa bal'aa hirmaachise qindeessuun qopheessuun riyaala Yaman 50,000 ol walitti qabee jira. Gargaarsa walitti qabe kanaas hagayyaa 17 Jummata boru gara biyya kan erguuf jiraatan ta'uu beeksisan. Badriisuuf gabaasaa Yaman irraa dhugee qindeessee jira. Waldayni tumsaa fi gargaarsa qeerroo Oromiyaa biyya Yaman lammiilee Oromoo qe'eef qabeenya isaanirraa humnaan buqqifamaniif kan oolu gargaarsa maallaqaa arjooman. Odeessi nu ga'e akka ibsutti hawaasni Oromoo biyya Yaman waldaa tumsaaf gargaarsa qeerroo Oromiyaa waliin ta'uun dhiheenya kana sirna gargaarsa walitti qabuu taasiseen yoo xiqqaate riyaala Yaman 50,000 ol arjoomee jira. Sirni baniinsaa gargaarsa lammiilee kun akkuma aadaa Oromoo eebba manguddootaan kan eegale yeroo ta'u dura ta'an waldaa tumsaaf gargaarsa qeerroo Oromiyaa biyya Yaman dargaggoo Muhammad Abdii Abroosh barbaachisummaa gargaarsa kanaa fi haala jiru irratti hirmaattotaaf haasaa gabaabaa taasisanii jiru. Haasaa godhe keessattis qabsoon har'aas geessetuun ifiif hin dhufne dhiiga fi lafeen dhufte. Ilmaan Oromoo qabsoo tanas hin gahuuf jecha dhiiga isaanii itti lolaasaniif lafee itti caccabsan galanni haa ta'uuf jannatas Rabbi haa kennuufii jee obbo Muhammad. Rabbi guddaa dukkana kaleessa keessa turre ta'i bilchi turte ta wal qooduun turte ta wal dagachuun turte san keessaa nu baasee ifa arraa halamni keenya baadiyyaatti wal argu addunyaarraa wal argu kana nu barsiisuudhaaf Rabbii galata galchina. Iddiyaan sun qabsoon arra dhufte ifi hin dhufne dhiigaa fi lafeen dhufte. Ittiyaan suudhaan jaallan qabsoo sabaati dhiiga lolaasanii lafee qabanii ifi wareegamanii lammii jiraachisanii galanii isaaniifis haa ta'u galanii isaanii jannata haa ta'u. Itti fufuunis qaamota hawaasaa garaagaraa qabsoo bilisummaa Oromoo fi sochii uummata Oromoo kamuu keessatti adda durummaan gargaarsa taasisan gad jabeessee galateeffate. Akkasumas namoota qabsoo kana keessatti gumaacha waan dandeenyu gumaachaa turan abbootiin amantaa hayyoonni keenya beekonni keenya guddaan keenya xiqqaan keenya gumaacha guddaa waan kanarra godhanii galanii isaaniifis haa ta'u. Sabtoo galata qabnu diinaa isinis ittiin dhufamu manguddoota keenya abboota keenya haadhowwan keenya dargaggoota keenya shamarran keenya qeerroo fi qarreen waamicha lammii gaachana lammii tumsa ga'u dhageessanii waamicha lammiidhaa isin dhageessee bakka tana dhufuu keessanii guddaa galatoomaa kabajamaa ulfaadhaa horaa fura. Waldayni tumsaa fi gargaarsa qeerroo Oromiyaa biyya Yaman xiiqin kan ijaarame guyyaa jalqabaa qeerroon takka jettee lafaa kaatuu fi dhiiga lolaasan guyyaa ginci dhiige guyyaa awwadaay dhiige guyyaa arsiif baalee dhiige fi walumaa galatti guyyaa uummanni Oromoo guutummaa Oromiyaa keessaa ol ka'uun mormii jabatti seene tahuu yaadachiisee jira. Itti fufuunis guyyaa suuraan reeffa Oromoo fuula Facebook irra itti guute bara 2016 keessa walitti dhufne aboo maaltu nurraa eegama akkanumatti teenyee boonyaa jennee mari'annee waldaa kana akka ijaarruuf dirqisiifamnee jechuun yaadachiisan obbo Muhammad. Akkuma beekamu tumsi lammii ta'u yeroo jalqaba qeerroon takka jettee lafaa kaatu guyyaa isaan dhiiga lolaasan guyyaa ginciin dhiigaa guyyaa awwadaa dhiigaa guyyaa baala dhiigaa guyyaa arsiin dhiigaa guyyaa san jaallan keenya ilmaan Oromoo namoonni itti dhaga'amte waliin dhufuudhaan aboo maal nurraa eegama booda oolla guyyaa gartee waan keenya beekuma irratti buute san yeroo san ijoolleen wal mari'attee mee waan dandeenyu aboo nuti tuffannu irrachi waliin dhufeeti gaara tayaa irrachitti qabu akkasitti. Akkasi jaallan keenya waan kana yeroo jalqabaaf foree gargaarsaa jechuun eegalanii oduma jaawgaa waltee gargaarsa
sirni gargaarsaa kunis mata duree lammiif gaachana jedhuun hagayya 10 bara 2018 magaalaa Sana'aa keessatti kan taasifame yeroo ta'u qindeessummaa waldaa tumsaaf gargaarsaa qeeroo Oromiyaatiin qophaa'e. Sirna gargaarsaa walitti qabuu kanarratti hawaasni miira gammachuun kan irraa qooda fudhate yeroo ta'u gumaachi taasifame kunis lammiilee Oromoo sababa weerara poolisoota addaa naannoo Somaaleetiin qe'ee isaan irraa buqqaaniif oola. Hawaasni magaalaa Sanaaf naannoo isii Agoobaraa Fooshaa ilmaan dagaa jalatti gurmaa'anii jiranis gaddaaf gammachuu waliin qooddatuun cinatti guyyaa seena qabeessa kanarraa qooda fudhachuun riyaala 50,000 arjoomee jira. Waldayni tumsaa fi gargaarsaa qeeroo Oromiyaa biyya Yaman erga bara 2016 kaasee gurmaa'uun yeroo gaddaaf gammachuu lammiilee Oromoo dhihoof fagoo gargaaruun beekama. Kana malees lammiilee rakkatan gargaaruun cinatti qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuuf sochiilee godhaman mara keessatti hirmaatuun qooda lammummaa waldaa bahaa ture. Waldayni tumsaaf gargaarsaa qeeroo Oromiyaa biyya Yaman gargaarsi amma walitti qabame kunis hagayya 17 bara 2018 jimaata boroo kana gara biyyaa ergamee lammiilee Oromoo sababa weerara poolisoota addaa naannoo Somaaleetiin qe'ee qabeenya isaanii gadhiisanii bakkoota garagaratti rakkataa jiran ni dhaqqabaa jiran miseensonni koree waldayichaa. Tole daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii kuduraaf qabannee dhiyaannatan hanga ammaa isin dhageessifnee gamoo gummaa kaameraa fi teeknikaatiin Abdii Jamaaltuun waliin ture fayyadaa.